Ashama harka fuula jira jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu gaddaa fi akkasumas oduu akkaan nama rifaasaa ta'e qabannee isiniif dhufneerra. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Awwala irratti maatii fi firoottan helwaatii fi obsaa fi jajjabina sabrii imaanaa hawwinaa fi artistii shurrubbee Taaju shurrubbee kan jedhamu dhiyeenya kana haadha mana isaa Hilwaa tan jedhamtu biyyarraa gara biyya Jarmanitti fidee waldhabdee isaan jidduutti taheen dhahee akka ajjeese namoonni itti kalaayanii fi akkasumas ashandaan gaddi guddaan ummata Oromootti dhagahamee jira. Irra deebinuudhaan maatii Hilwaatii fi firoottan isii hundaafuu rabbiin obsaa fi jajjabina haa kennu, isii warra rabbi rahmata haa godhuu fi rabbiin warra jannata isii haa godhu isiin jenna. Akkasumas namoonni itti kalaayuudhaan dubbatanii artistii Taajuu Shurrubbee haadha mana isaa irraa waldhabbii xiqqoodhaan akka aarii akka badaa yookaan hinaaffaa waan qabuudhaaf waldhabbii xiqqoodhaan jidduutti isaan jidduutti taheen dhahee akka immoo lubbuun isii dabarte namoonni dubbatanii, namoonni itti dhiyeenyaan beekan immoo erga ajjeese booda ofumaa isaatii poolisitti harka akka kennatee himaa jiranii. Guyyaa muraasa booda wali araaramanii yookaan immoo waan duraanii irra darbanii akka namoonni jidduu isaaniitti jaarsummaa taa'ee walitti deebi'an kan dubbatudha. Daafuu isiin deemtee jirti. Rabbiin rahmata isii haa godhu. Akkaataa isiin itti ajjeefamte Baqqalaawaa waan jedhu qaba. Mee gara isaatti isin dabarsee sagalee bilbila wajjahaa san kana dhageeffannee walitti deebina. السلام عليكم. حلوة كمي فيالا. أنا كيف فيالا؟ نواجي يتمو كمي أنا ما سفريرة. هاي كستاتو نبي أكمي جت فيالا مي. لكن الحمد لله. ما لي جت. لكن كم. أوي ما لي ركون وانت بتيو. Ani beta deemnya ana wanni ranjiro beta social media ranjiro rakko mata kanya sane jam ko angkat rakko tanjur sati wan dalagan ni semua ini sugase juga malra hakura tu bid jauh wala jil kamu kasana rahatin kamu kana yesi munis fata ashun da ko khair rakawa itu ni beto adi wan rahati Wani gara kai wanta kan da muke kabo man jira da mana jala gurin da wani bai sai mun danda bai sai na laki kan bitana fedan ha gudan fedan ha isa ne bai ati hogga atura dufte namni tokko hogga tura wal fitu inni kabo tana wani ma inni kan bi jira mu akami awara kan kaban sai laki ara kan ko in kabo ni anni kabafin ta ba amma kan sai wala Yaitu durmanu isen ni tu lah durmanu sen warning kone tu single mesin. Ya. Sonis doa koraga. Alif, namni beta ti jal tekhar majur tu wali sihat tu dah jadi. Ya, ni umma tak serre sufi kufi umma kana sana tidak berarti. Ya. Karena kesuarlah amma pernah aku bangkam ni diam te wajib jadi makanan totor jadi ni wakawa godani. Amma asirat. Ya arab bana kana titi tanya sujurat. La asirat amma awain setima. Abba feiti wajib iste. Khansiga tu rabbi toki. Khana mok ama khana kontrol bonusi sigale. Nam tokullin wasin jawun dando. Hum mirgahit. Ana namo hamile si japsun tantani si wana tingkam ni sera khawle tantani sigare ani nuwan biseu khanar wan fetel legori kana namo bekhin tala dalada wan fetel le usi kabat par bitas kabaniti sigare mi
sossobanii wanni godhan malee namni bar jechootaa fi kana kana nama waan akkasii qabaadhee miti ragaa qabnaarree qabnaan sagalee rikkatti qabna waan fedhan kun waan isaan qopheessan dirama isaanii waa sagalee rikoordiidhaa miti waan fedhan haa qabaatan waan barbaadan haa godhan ambar waan nan godhin hin qabu ilmoo qabna jaan fireentii jaartii isaati ambar waan takka tadhiisan hin qabu waan nan godhin hin qabu gan takka achaaree laaleetiin akka akkasii muustan dabarsee mi bagga jeeniitiin biraasu dhiira bagga qabaati dhiira bagga fuudhe jechaatiin ture laal naa akkas jeetiin dabarsee inni immoo laaftuma tanaan ay ko inni so waan takka illee wanni hin jenne isaan wajji wanni ta'e nama hanumaan dubbii sana hunda tokko nu waafamamtu kanas wanta godhu jiru tokko isa maaliif egaa lakkaatiin tun jaalalaan dhufte birayi beekwani namni nama garagalu miti yoo tokko wanda beeku yeroo muraasaan fudhadha jeenis nama garagalu bitaa yoon isa garagalu barbaade waan tokko sibiilaan dhufu ture anamma asirratti waan tokkoon sittiima sigalee akka baqlaawaadhaatitti waan tokkoon sittiima anamma yooniin intarratti yooniin jaaladhe yoo waraqaa gabaadhe aboo akkanaa fi kana waraqaallee niin qaba hoottugaa waan hin danda'uun siviin godhaate hoottu na bira yooniin hin qabaanneyo aboogaa si jaaladhe hilwa waraqaa hin qabu yoon achirraa asi baasee asitti waliin eegganne maal fakkaata si baasee isaanii miti baaraan si jammarani piroosa aanaa fitatee wal fuunee barnaa finne sumaan fitatee na baasee fi kanan qabu anaa fitatee dhufuu deemu wal fuunee achi booda feerna dalaatee maallaqa gummaasha takkatti naa guute jechuu eega feeltee lamada akka aariyaatti eegaluudha amma maallaqa santu garaa isa nyaate moo akkamigaa dubbiin baay'ee yaanii maallaqni kafalamuu kabajaanii hanga hamzaaleen dawwaleen haaromsu takka moo hamzaa kameen hamza sheejjaabe maaltu isa nageessa wasafa kana yaa bikka utaaluma seenaanii footi yaa tan ati uffata hin qabne taajuun ergee fi yookaan foota sarfisitee maallaqa xiyyaarraa fuudhi jee ati dubbii waliin suuraa si kaaseeti ergeeni godhan dhabaniiti suuraa si kaaseeti ergeeni godhaa jee suuraa si kaaseeti ergeeni yaa sana barbaadde godhaa jee wallahi isaa dheeraati laayibii itti naaseenuga arab sadarroon kana social media irratti nan baasne lakki mee isaa dheeraa itti naaseenu mee taajuun wallahi hamzaa sheejjaabe miti hamzaa dhaabbisan garuu dhaabiste san gubbaan san godhanii dadhabanii amma paaspoora kiyyeeggise gaafaan dhufu buusaa isaanii jalaa fudhanii turan amma paaspoora san fuunee kaan bitti erganii biyyatti ergina godhaa kanaa sodaachuun didee waan takallee siima kaardii cufatee waan barbaadde godhiin jeenii nama asii birrii asiin namuudhaa sanatti nama eeguu jira giseen gabboon mana jala deemuu jira waan barbaadu hunda godhanii ijoolleen si eeguu ijoollee akkamii Embra kuan bakka sana bakka sani yoona ni gabbee namummaan tokko karaa osoo jira deemu jiru wanta isaati nama akkanaati hundi deemu jedhan. Eegasiifu laal poolisaa jira biiti biyya seeraati. Yaa ammaan godhan fixanii saayibaa isaati wallolaan inninis wallee waan hin taane walii wanta jajjaanii waan irraa guban qabu as garagalanii isa kana wajji bultee maarree jaanii. Abragallo buluudhaa miti. Bulooksi godhaatiin jira. Warroottan tokko isin bulchiisaatiin jira. Hayyo namni waan jira namaa isin bulchiisaa jira. Wantinis wanta ta'e jaarsa hayyo kan hin duraan adda beeniitii wajjin harka tokko walitti tahanii ati akkanatti addunyaa kana qabuutu jira namni ni beeku. Seedee nanarra sun hin jiru. Walaa tiktokarra walaa feesbuukarra walaa ka bilbila kiyyaa walaa ka bilbila kiyyaa. Kuni wanni nama isin dhageessisu odoo mucayyoo lubbuun na jirtuuti. Odoo hilwaan lubbuun jirtuuti haasawa rakkoo uumamte irratti waan naaf isii waliin haasoyne waan isiin natti himte isii galee waan naaf isii waliin haasoyne jechuudha. Hottu be maaliif waraabdee deemanaa gabba beekiisa qomaa ta'a beetis hottu ani warjamaan naawuta ijoolleen teenya taara argeetuni adayyuusa otaa bara adayyuusa shamarran TikTok keessa ciibsitee waliin ciiftee viidiyoo haaturraa tokko uummata badaa waa barisin waa hedduutu isin yaafa akkaataa hawaasni Oromoo naannoo haanii itti jiraatu baradhaa deemaati wasa hunda waan badduu isintu hojjeta kana artistoonni keessa wasahoonni achi keessatti isin wali qabanii waan adda addaa hojjetan jechuudha. Asirratti hilwaan duutee jirti duutee jirti. Yo baklawaan kijibaa kan jantan taatan Said Yusufu gadhiisee jira
liinkii poolisaa Sa'id Yusuf gadhiisee jira. Sa'id gadhiisee jira. Sa'id Yusuf. Dhayxanii isa jala laaluu dandeessan. Yookaan namni telefoona isaa qabdan itti bilbiluu dandeessan. Ani sagalee hilwaadhaa ka isiin kanaaf isii waliin haasofne hedduuraa jira. Hanqa tokkoon isin an dhageesse jechuudha. Kuni hankuma tokko kan isin dhageesse. Waa hedduu waliin haasofne naaf isiin ittiin deebi'a. Sigalee ittiin deebi'a. Ammoo wanni goonu dhaamsa kiyyaa niin dabarfadha. Asirra dhaamsaan dabarfadha. Keessattuu Jarman tuni ummata wasaka tokko wali qabame. Oromoo tahanii warrootan hin dalaganne warrootan akkuma deemu tokko jira. Warrootan akkuma dhugeetuma bikka oolanii fi bikka deemanii hin beekne tokko jira. Achi keessaas warrootan hojjetu, warrootan faamilii qabu jira. Warrootan faamilii qabu kan akka Abdii Fadis ka faamilii isaa jabeeffatee jireenya isaa jala deematu faadhaa jira. Kan akkasii jala hiriira. Hundaafuu mucattiin gara fuula Rabbii deemtee jirti. Kana caalee miira keessa galuu dandeessa waan ta'eef asumatti isinirra dhaamna. Maatii firootan isii irra deddeemnee hunda caalaayyuu jajjabina hawwinaa fi فيومان تبسترن قبلة تمنيخن كوفمو ناموت نفسي والبرن ناموت نفسي والبرن خلتي يديك من قملس باي وريسي قبرن إيجا دورا يوسي نبي حلوة زيادة فوقرن قيا زيادة فوقرن على رجلتي يا تنباسي يا تنباسي هي توكي نام جلسي نام جلسي سبتي أوربي قال من قابلتي مدنا حبيبي سبتي أوربي قال من قابلتي مدنا حبيبي Hati